Universitiin Bulee Horaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif birrii 500,000 kennuuf murteessuusaa beeksise. Bulchiinsi fi hojjettoonni yuunivarsiitichaa gocha gantummaa gareen Abuut raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate kan balaaleffatan ta'uusaa ibsaniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii Lixaatii Alii Daddafoo. Hojjettoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa humnaa fi maallaqa qabaniin raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan dirqama isaanii kan bahan ta'uu himanii jiru. Oolmaa biyya kanaa keessatti qooda guddaa kan qabu raayyaan ittisa biyyaa lammii isaatiin miidhaan suukkanneessaan irra gahuun gocha qaanessaa ta'uu ibsuudhaan raayyaa ittisa biyyaa biyya isaa eeguudhaaf dhakaa boraafatee biyyee irra buluun biyya isaa eegaa jiru irratti tarkaanfiin fudhatamuun baay'ee nu gaddisiisee jira jedhan. Tokkummaa keenya irratti durunu diiganii barataniiran gara guuranii nama olaasisanii obboleeyyaan ijjeessanii kana waan ta'eef tokkummaa keenya jabeeffanne raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbanne ብዙ አፍሪካ ሀገር ሄደን ተዋግተናል አልተደፈርንም Raayyaan ittisa biyya keenya biyyoota Afrikaa hedduu keessatti nageenya eegsiseera garuu guyyaa tokkoof mo'amee hin beeku amma gochi raayyaa ittisa biyyaa irratti garee Abuutiin raawwatame baay'ee nu qaaneffachiiseera. Gochi garee gantuun raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame gocha biyyaa fi uummata Tigraay bakka hin buuneedhaas jedhanii jiru. Itoophiyaa bakka bu'uu hin dandeenye. Hiwaat nama ofiif jiraatu. Nama lammiif illee. Itoophiyaa hunda walitti buusaaf tarkaanfataa ture. Tokkummaa qabnu cimsinee humnaa fi maallaqa qabnuun raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaan gahee nurraa eeggamus ni baana jedhanii jiru. Tokkoffaan dhiiga kennuun baay'ee barbaachisaadha akka kootti jecha. Wanta nurraa barbaachisu hundumaa gochuuf akka mataa kootti baay'ee barbaachisaadha. Dirqama lamummaatis jedhee yaada. Kanaaf immoo an akka dhuunfa kiyyaatti akka hojjetaa mootummaatti mindaa kiyyaa kan ji'a tokko Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisan cimsuun humnoota biyya diigan irratti tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru cinaa kan dhaabbatan ta'uu himanii. Inni guddaan wal bira dhaabbachuudha raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuudha waliin jirreenya.